Saayidoo kormeen cinaacha lafee tokko cabsedhaan baga cabseen jedhe baga cabse baga. Wayii miikii argitamti namitti ishee eertuu sana jechuudha. Garee wantii keessa garee Amiir keessa kaleessa 4 ta'anii kan Saayidoo tokko qabuu dadhabanii bakka akkuma as fiigee achi fiigee garmaamu tole raacheen hin garmaame. Achi amma Saayidoonii lafee cinaachaa tokko cabsedhanii namicha geessanii dhidhiibsisaa oolan jaartii tokko baadilii fidaa jettee maanni faashaa fidaa jettee dhidhiibdi kaattee jettee akka dubartii deessu. Gaafa deenyu tokko ni yaadadha gaafa laaleen immoo nan gammada. Nama akkasitti gammaddaa jechuun keessaniin oolu. Dhiira miti akkamitti jedha inni dhiirri 4 dhiira tokko dadhabee akkamitti nan cabee himata kun sheemii miti oskachuu qabu turan bara. Oskachuu qabu Sumayyaan immoo na dhukkubattee iddoon ni ciisee kee hiixan ciistu seetanii isaan maal godhan fuudhanii mana dhidhiibduu geessinaa jedhaniitu. Sadii ta'anii fuudhanii deemanii qabanii harkisanii isheen immoo na dhukkubaayira jettee iddoo mucicha kaasanii deemaa iddoo sana ciiste maal na dhukkubaayira jette maal taate niitiin uummata wal nyaachistee biyya lafee caccabsiisiste amma na dhukkubayeetti moote kuni balaasheetiin dhufe balaashee ijoolleen kara shawaa kun balaasaatiin kana ta'e balaashiitiin kana ta'e. Balaa Sumayyaatiin kana ta'e shawaa kaabaa kanatu akkana haasaa natti fakkaata shawaa gara kaabaati shawaa garri kan keenya kun immoo akkasumas sababa jennaan sababa kee jenna sababa orjinaalii sababa jennaan sabarreeffamii jenna dhugaa dubbachuudhaafi innaa balaa Sumayyaatiin miikii lafeen cinaachaa tokko cabeetu akkanatti dhidhiibamaa jira isa boodamuu maal jedhan seetanii. Warri sun lamaanii Saayidoo hin dhiisnu. Saayidoon dhiisnu. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii egaa kaleessa mooyin gaddaa jalqabee Saayidoon amparapharaa jira jechuudha. Kaleessa isiniin jenne Saayidoon goota Saayidoo Kiingi jedha iddoo argitanitti bakka Saayidoo ma arginaa waan barbaade hojjetu Saayidoo Kiingi jedha isiniin jedheen ture. Akka inni lafee ishii cabsu nan beekan duruma natti mul'ate. Asii achi duruma natti mul'ateera lafee ishii akka inni cabsu waan beekuufi Kiingi jedha isiniin jedha. Ijoollee hunkuroo kana jechuudha. Sijjammar Saayidoon nama guddaadha. Maal isaan akkamitti waxaxeen Saayidoo kabajuu dadhaban abbaa ijoollee lama. Nama kabajuun hin jiru. Waxaxeen ganaa wanti surree sirriitti uffachuu hin barre nama guddaa abbaa ijoollee lamaa yeroo silkiitti dawwaltee waamtee akkas taatu duruma bade. Kan ammoo kan dafarsiisee niitiitu dafarsiise jechuudha Sumayyaatu. Isheetu kabachiisa isheetu salphisas. Nakkitti bilbiliinis abbaa ijoollee koo dubbiin achi ga'uun qabu jechuus dandeessi abbaa ijoollee kooti yoo na doorsiises yoo maal jees dhaabbadhu asitti achi darbuun qabdu jechuu kan qabu isheedha ture. Yoo na reebes inni abbaa ijoollee kooti bakka walii dhabnullee abbaa ijoollee kooti garuu daangaa isaatti hin darbiin kabajisaan tuqiin kan jechuu qabdu ishee ture. Haa ta'uuti egaa dhiirri immoo onnee qaba. Dhiirri karaa kana yoo itti ufame immoo baay'ee ofuu hin dhaba waan ta'eef daangaatti taranii hin sodaatteedhanii tokkitti ofii maal godha Saayidootti bilbilachuu erga Saayidoon nan dhufaa baree nama yoo dhufee Saayidoon na daffa'e yoo jedhee waan sodaatuuf ijoollee sana waammate jechuudha. Narraallee qabu yoo narratti reebu dadhabanii narraallee qabu akka inni dhabama nan goonee jedheetu kototni suniin gurbichi ijoollee warra kana waammate kunoo balaasaatiin lafeen cabe. Sababiin awwaannisaa jabanaa galaafate kana sababii Amiirii fi Sumayyaa kunoo miikii lafeen cabeedhaan
jaartii bira geessanii amma raajii kaasisna moo maal goonaa jedhan. Amma dhidhiibuu qofaa miti raajii kaasisneetu eksiriidhaan ilaalchisnaa. Akka waan salphaa fi baay'ee miidhamee jedhanii haasa'u. Amma isaan tokko mochuudha. Sayidoon dhiisnu sayidoo eegganneetu osoo inni konkolaataa isaatiin deemuuti eeggannee safaruma keessatti safara keessatti waa isa gochuu qabna jedhaniitu deemanii safara sayidoo keessa deemanii asiin bee konkolaataan isaa sana maaliin isaa sana hin dhiisnu konkolaataa isaas hin dhiisnu jedhanii sayidoo akkanatti barbaadaa turani viidiyoo waraabanii jechuudha. Egaa Sumayyaanii sayidootti diina hamma kana bittee jirti akka salphaatti jechuudha. Akkattiin Sumayyaa sayidootti diina meeqa hortee isaan immoo amma miikii akkana godhee hin dhiisnuu jedhan jechuudha. Sijjammarinni miikii reebuun dhaqnee jara reebuun dhaqnee ofii isaaniitti nam'anii hudhanii qabanii viidiyoon sun otoo ilaalameeyyuu isaantu akkanuma miikicha argitan miikiin akkan dheeraadha bara miikiin sun isa dheeraadha keessaa. Annaa walirraa qabu viidiyoo sana ilaaltanitti yoo ta'e namni akkana mormatti nama marame wal namarraa qaba. Morma akkanatti harka lamaan morma akkatti harka isaa lama wal jala dabarseetu six godhee qabe dhugaa dubbachuudhaaf. Anuu qallaalii hin aarre. Amma Said የስራህን ስጥቅ Said የስራህን ስጥቅ jedhu gaa deemanii Said hojii keessiifaa kennu Said maal balleesse isaan maatti rarra'an maa walitti gadhiisanii ilaalle dhiiraaf dhiirri maal wal godha maa walirraa qabu dubartiidhaan wal miidhuu jedhu moo dhiiraaf dhiirri baqa wal kabajuu qaba waan ta'eef inni immoo haamu እና Saidoon hojjaa masaa kana ilaalanii waan gabaabbate baqa humaamate baqa jedhanii horororor jedhanii kaakkoon kun hundi affeelamtuu arfan Saidoo qabaan dadhabe abbaate tokko ta'etu kun isaaniifuu salphina dhugaa dubbachuudhaaf annaan saalfadhinnaa isaan as baanii lafeen nu cabe duuda nu cabe garaachatu nu urate annaan saalfadhe zim jedhuu qabu turan sila oskachuu qabu turan. Hadeemu Sumayyaa jalatti hafuu qaba ture dubbiin kun achii ba'e waan ta'eef achitti deebi'u oskatanii agar salaam jedhanii taa'u maaliif namni afur nama tokko himachuu hin qabu ture. Lamaaniyyuu Saidoodhaaf immoo xuruudha garaa tokko immoo akkas viidiyicha gadi baasuunis gootummaa isaa cimina isaa agarsiisa. Isaaniif garuu salphina isaanii du'aa dhumtuu raafuu ta'uu isaanii agarsiisan siin jedha. Saidoo barbaadaa jiru yoo danda'aniif ammas immoo tokko immoo uftee lafeen dugdaa cabdee deebite yaaddee intu arrafatanii ta'anii turuudha. Afurittuu kan lafeen isaanii caccabe tokko naqanii immoo bullaa hodhee yaaddee maaliif namni garraamiin ayyaana qaba. Waan isa gargaaru namni garraami. Saidoon Sumayyaa takka balleessee hin beekutti miidheeyyuu hin beeku baqa niitii yoo fuudhees kun akkuma isaaniitti yoo fuudhe illee eeyyamamaadha iyyuuti girgir jettee immoo waan dhiistu malee waan qabaa harka dhiqadhaa na qabadhaa itti waggaa lama teessu illee miti. Kanaaf Saidoon waan itti balleessee hin qabu gargaarsaafis taanaan maallaqa ishee didee qabeenya ishee furachuu didee inni Yamanitti iyyuu waan achi jiru konkolaattota gurguree akkaawuntii ishiitti naqaa ture kan hundi keenya iyyuu beekna. Sumayyaatti waan balleesse tokko waan hin qabneefi ati nama miidhi malee waaqni si gargaara. Saidoon kanaaf nu fataadhe girmaa mogosiisaatiin sooromaa irrayyuutti rabbi itti irraanfatu malee.